Jaalatamtootaa fi kabajamtoota Qiddoo Yuutiib marti keessan akkam jirtu nagaa keessanii siniin jechaa egaa Abiraamii Ermeellaadhaa fi chaanaalii banee jira jechuudha. Chaanaalii sana garuu barbaadeen dhabe jechuudha. Naaf hin dhufne isa namoonni irraa kutanii akkasumallee daawunloodii yookiin immoo ediitii godhanii dhaggeeffachaa ture jechuudha. Egaa Ermeellaan kan ishiin jechaa jirtu ani fi ati miseejis waliif hin barreessinu bilbilas waliif hin bilbilnu tokko miti Ruutaa faana jiraadhu jennaaniin amma immoo wanti hundumtiyyuu naa dhumateera fixadheera kanaafiyyuu duuba deebi'uu hin barbaadu gaafa inni jedhuuni jechuudha. Bakka maalumaafiyyuu of eeggadhu jetteeni jirti jechuudha. Akkasumallee yuutiibiillee maaliifidha kan naabantee animee yuutiibii hin hojjedhu wanni isaa hin qabu difrinnati isaa hin qabu haa ta'uyyuu malee ani tiktookiyyuu daqiiqaa yookiin immoo sekendii 30 fa'ii 15 fa'iidha kaynanii hojjedhu jette jechuudha. Rakkoo hin qabu namoonni baay'een si jaalatu ermiyyee jechaa hole jechuudha. Gaaffii guddaa natti ta'ee walii galanii akkasumallee wantoota garaagaraadhaan afaan keessa qabatteetu jechuudha. Anashumatu gaggeessaa dheenanu gaaffii natti ta'ee jira. Gara fuulduraattis wal arguu dandeenyeedhaanii achuma keessatti yuuti kanaafiyyuu nafaan asii arganii atis immoo na jajjabeessuudhaaf akkan hin banne hojii akkan hojjedhuudhaaf jetteetu viidiyoo akkas gochaa turte baay'een ishii galateeffadha. Baay'ee mana kan hin jedhamne waan baay'ee naaf taateetti waan baay'ee naaf olteetti jedheetu galateeffachaa ture jechuudha. Egaa wanti ilaalamuu qabu garuu asirratti jechuudha. Gaafa qabanii qabeenya irratti yookiin kan dhuftee akkasumas immoo qabeenya kan namaa laattee gara ishiitti nama sissitee jaalala kan namatti agarsiistee dura kana ho'a kanarratti torbaan 3 yoo taate torbaan 2 yoo taatedha hedda dhuftee jechuudha. Garuu immoo nama bara rakkinaa bara dhiphinaa nama faana dabarsee irraanfachuunis immoo hin barbaachisu jechuudha. Egaa maal akkamitti akka jiraachaa turanillee haasawanii turaniiru viidiyoo isaanii darbe keessatti waa'ee Ruutaa fi isaa jechuudha. Jalqaba yeroo walitti dhufanii haa ta'uyyuu malee egaa dubbiin akka eegan akka yaadan ta'uu diddee jajjabaattee jirti. Akkasumallee immoo viidiyoo irratti abeel gubbaa irratti namoonni dhufanii jiru buttaa jiraadhaayi. Garuu hin dhaggeeffanne jechuudha. Nan arge malee akkasumatti hin dhaggeeffanne siniin jedha. Akkasumallee biiniin Ruutaa fidee dhufee jira jechuudha. Sababni isaas immoo ani yoon bilbilee fi bilbilas na jalaa hin kaasu ani ofii kootii osoo toora qabachiisee isaan tokkoomsee isas hambisee baay'ee natti tola. Garuu immoo hin dandeenye humna kootii ollatti ta'ee kanaafiyyuu ishiin haadha manaadha waan taateef karaa danda'amaa ta'een akka ishiin hambiftuudhaa fi ishii faana guyyaa kana wal agarra jedhee ishiin isiin dhufte jechuudha. Kan nama ajaa'ibu kaleessa ishiin qottorii dhaachaa jalqabdeetu dhufte gaa'ii. Har'a ishiin kunis immoo lachan isaanii qottorii dhaataniituma akkana viidiyoo irratti ba'an jechuudha. Hiitus fakkaata. Egaa haa ta'uyyuu malee nuti hin beeknu jechuudha. Ammallee ani yoon danda'amaa ta'ee hambisuun ayyaalaa bilbila yoon bilbilee na jalaa hin kaasu. Garuu immoo miidiyaa irratti hin baane malee akka nafuudhaaf waan baay'ee shoora taphachaa jira. Garuu immoo mana yoon deemes immoo manatti argachuudha baalaata kan jedhudha. Amma na danda'amu waan baay'ee gochaa jira. Baay'ee na dhiphisaa jira. Balleesseera yakkeera anis immoo illikii qabadhee bakka maaliif inni akkas godha kan jedhu anis waan akkasii gochuu yaalee kun immoo akka na miidhes argeera akkan taanes argeera jettee jirti jechuudha. Egaa yeroo darbe keessa jechuudha waan akkanaa kana lammata illikii walitti hin qabatinaa jedhamee yeroo akkasittiin baddee deebite sanas dubbatamee ture. Isaan garuu achumatti deebi'anii har'a immoo akka ishii yaaddeef ta'uufii dide jechuudha. Garuu Abiraam dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'eetu sitti gaddaa. Abbaan keessatti gaddu haati keessatti gaddu obboloonni keellee sitti gaddu jechuudha. Maaliif jennaani
akka Ruuttaarraa gargar baatu inni hin barbaadan jechuudha. Kaleessa waan obboleettiin kee dubbatte argiteetta yeroo baay'ee jechuudha guyyaa gaafa kamiyyuu jechuudha waa'ee dhuma ishii dubbatu jechuudha. Kanaaf immoo ishiinis kunoo bitamtee jirti. Sun gowwoomsiin haalli namni siin jedhu wanti namni siin jedhu wanti intalli kun siin jettu gaalli kan ganamaati jireenyi kan ganamaatidha. Balleessiteetti bakka dhiifama godhee fi dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkasitti gara fuuldura garagalchite yeroo asiif achi deemaa jirtu dhugaa dubbachuudhaaf na gaddisiistan akka koottan mamma jechuudha. Durallee hundumti keenya iyyuu quuftee maal taate jechaanii turre jechuudha. Kanaaf Abiraam dhiifama godheefin siin jira. Homaa siif hin taatu Ermeellaan dubartii hoteelaati siin jenne sitti himne miti mee viidiyoo ati TikTok irratti hojjatte jechuudha baay'ee nama jibbisiisa ishii faana jechuudha. Qullaa deemte jechuudha. Qullaa jechuudha dhugaan siin hin jedhe. Warreen hojii bara kana keessa hojjetan fakkaatti malee miti jechuudha. Maaliif filatte? Maaliif galateeffannaan amma kana? Ruuttaadhaan ishii sitti bo'aa jirtu maaliif hin galateeffanne? Abiraam namni gaafa harka keessa nama galfatu sosobbaadhaan jechuudha. Sosobbaan abaabalaneeti. Ani kanan si godhaa? Ati mi'a addadhaa? Ati mi'a anaaf kanadhaa? Asii jechuun nama addaati siin jedheetu kutaa wayitti si galchee sitti cufeetu jechuudha. Achi booddee si garafa jechuudha. Intalli kun akkas si goote jechuudha. Maal ishee argiteet? Maal ishee hubatteet? Maal ishee galateeffatte? Maal beektame? Waa'ee kennaa sa'aatii sanaa maal beektaa? Suuqii irraa bitanii sitti kennanii jechuudha. Waan warqii fakkaatu warqiidha siin jechuu danda'u. Ati tilmaamteettaa ilaalchiftee bira geessettaa? Sababni amma kana muluu galateeffattuuf maaliif? Ishiin meessi bitaa jirti. Akka nama shunkurtii suuqii deemee bitatee gara manaatti deebi'u akkasittiin si bitaa jirta Abiraam. Dhala kana ilaali. Bu'aa jirti ilaali. Anaaf yoo ta'uu baate waa'ee koo dhiisii. Anaaf miti mucaa isaatiif hin barbaachisaa. Akkasumallee baqqaani gaasheellee nan fida jennaan gaasheen akka isaan dhufan hin barbaadu. Haati kooyyuu nan dhufanaan jettee turte. Isheenis hin dhufiin hin jedheen jette Ruuttaan jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa waa'ee kootidhaa fi maatiin koo maatiinsaa dhiphatu jettee jechuudha. Kanan beekta Ruuttaatis balleessaa guddaa qabda. Way jettee mana keessaa baate jechuudha. Sii mahanii jechuudha. Abeelinnati jettus oduu baqa birriin sirratti bitameera. Ofiinummoo Buruukiin jedhamu suni yoo keessa dhufeenni maqaasaa sirreeffachuudhaaf dhufe isaan har'allee jechuudha nama haaraa fidatanii dhufanii jiru jechuudha. Kan sin ajaa'ibu jechuudha. Hundi isaaniiyyuu sin fayyadan. Namni mee gaafa abbaa manaas afaana waliin loleerayyuu ta'eera ta'e akkamitti mee ilma dhiiraatti maxxanee ilma dhiiraatti iyyuu citisaa himata isa dhugaan sin hin jedha. Ani hiriyaa dhiiraa hin jaalladhu dhugaan sin hin jedhe dhugaa rabbii hin qabusii hin jaalladhus. Obboloonni koo qabu amma akkattiin isaanitti gubadhu sinitti himuu hin danda'u jechuudha. Tokkoffaa hiriyaa dhiiraa qabaachuu jechuun gaa'ilatti illee akka hin galleefillee danqaasitti ta'a jechuudha. Isa dhugaa warra gaa'ila hin qabanne fa'iidhaaf jechuudha. Ebelu gaafa sanaa ati hiriyaa qabattee ta'uu ta'e hiriyaan kee sun dhiira sana faana si argeera yoo ta'eera ta'e maal isa biraa goota siin jedha. Rakkisaadha. Hiriyaa dubartii dhumatu amma ta'e dubartiin soduudhuma garuu amma ta'e dubartii wayyaa jechuudha. Kanaafiyyuu icciitii keessan baafattee maal taatee Ruuttaa faana immoo jechuudha. Hiriyaan dubaraas hin jiru hiriyootuma Abiraamtu hiriyaa isheeti jechuudha. Inni kun gadheedha jechuu miti. Garuu har'a kinoo miidhaa har'a kinoo wayiin gaafa baatee baddu yookiin immoo gaafa safaana wallolte mana gaariin dhattu mana warra yaada qabaniin dhattu. Maali mee hin beenname yoo arguullee baanne gaafa intalli namaa badde tokko jaarsatu taa'ee ol seensisanii maalni rakkoo maal tureedhaniiti kan keessaan addabaabayii har'a maal godhu gaa ishee maal godhe gaa waa'ee ilmoo dubbachuun barbaadu waa'ee ilmoo kana waan shakkeen beeknu nuti tasuma dubbachuun barbaadu ishiitu dubbata malee jechuudha. Kaleessa argitan akkatti galleechaa ture duubatti hin deebi'u duubatti nan deebisina jedhee jechuudha. Kun gaaffiidha dhugaa dubbachuudhaaf siniin jechuun jaalladha. Egaa
Sinaa eebbisu eebbifamaa maatiin haa ta'a isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa muraasa hafee jedhanii jiru. Akka inni deebi'u numa